Ashaamar kafuunee dhaggeeffattootaaf daawwattoota sagalee Ameerikaa kun qophii keenya ispoortii torbaaniti. Ana Eebbisaan akka isaate dursa odeeffannoo maaraatoonii Londonii tanan jalqaba. Dorgommii maaraatoonii London kaleessa dorgomeerate atileet Sifan Hassan yeroo jalqabaatiif maaraatoonii irratti hirmaachuudhaan sa'a 2:18.33 injifachuu dandeesseetti. Sifanitti aanuudhaan immoo atileetiin lammii Itoophiyaa Magartuu Alamuu sa'a 2:18.37 lammaffaa gubatu atileetiin lammii Keeniyaa Peres Chepchiri sa'a 2:18.38 sadaffaa boodaan xumurteetti. Dorgommii dhiirota gidduutti taasifameen immoo atileetiin lammii Keeniyaa Kevin Kiptum sa'a 2:1.5 galmeessuudhaan reekoordii bakkichaa fooyyessuudhaan injifannoo gonfateera. Sa'aatiin galmeessee sa'aatii fooyyaa lammaffaa kan addunyaas ta'es galmaa'eefii jira. Kevin itti aanuun atileetiin lammii Keeniyaa Gofere Kamwarar sa'a 2:23 lammaffaa gubatu atileetonni Itoophiyaa Taamiraat Tolaa, Leewuu Gabrasillaasee fi Seefuu Turaa sadaffaa hanga shanaffaa boodaan xumuraniiru. Atileetonni kan akka Qananiisaa Baqqalee fi akkasumas Ganzabee Dibaabaa dorgommicha addaan kutuu isaanis baramee jira. Atileet Almaaz Ayyaanaa dorgommii kana torbaffaa ta'uudhaanis xumurtee jirti. Odeeffannoo maaraatoonii Londoniitii yogguu baanu immoo keessummaa tokko qabna. Keessummaan keenya atileet Taadduu Abaataa jedhama. Atileet Taadduu Abaataa umurii ganna 26 yogguu ta'u maaraatoonii 10 ol akkasumas immoo walakkaa maaraatoonii baay'inaan hirmaachuudhaan kan beekamudha. Umurii isaa kanatti dorgommii maaraatoonii baay'ee hirmaachuun akkasumas immoo dargaggummaadhaan maaraatoonii dorgomuun bu'aa maalii qabaa fi kanneen birootti turtii taasisna nu faana tura. Dargaggummaadhaan maaraatoonii fiiguun bu'aa qabeessa nama taasisaa? Dargaggummaadhaan maaraatoonii fiiguun garuu bu'aa qabeessa nama taasisa jedhuun yaadu. Ani yeroon elementarii baradhutti kaasee haga askuulii kutaa kurnaffaa koo xumurutti fiigicha dheeraan fiigatoo ture. Fiigicha dheeraa sa'aatii 2 ol shaakala nama adeemsisuun hojjechaa ture. Sababuma kanaatiif gara fiigicha dheeraatti yeroo gabaabaatti dhufuu danda'e malee fiigicha dheeraan jalqabumarraa ka'anii yeroo fiigan waan bu'a qabeessa nama taasisu jedhee hin abda'u. Garuu shaakalli ani godhaa ture shaakala dheeraa waan ta'eef bu'a qabeessa na godhuu taasiseera jechuudha. Kana akka fakkeenyaatti kan sii kaase atileetonni baay'ee tiraakii irratti fiiganii erga fiigicha tiraakii dhaabanii booda gara maaraatoonii fiigicha dheeraatti umuriin isaanii akka saayintistoonni ispoortii tokko tokko jedhanitti iyyuu umuriin kee waggaa 40 ol yoo ta'edha maaraatoonii fiiguu hin qabdu kan jedhu yaada akkasii qabu. Akkam beekamu dorgommii Tookiyoo irratti sa'aatii fooyyaa sa'a 2:5 fiddeetta. Kun immoo sa'aatii fooyyaa keetiiti. Akkamitti ilaalta dorgommii waliigalaa Tookiyoo maaraatoonii Tookiyoo baraatti hirmaattee qabxee kasii fiduukeetti? Baay'een itti gammadaa sa'aatii kana dura duwwaa 6 wajjiniin fiigaa ture. Sa'a 2:6 wajjiniin yeroo baay'ee deddeebisee fiigaa ture. Garuu Tookiyootti maaraatoonii jalqabaa kana odoo hin taane irra deebi'aan kan fiigatoo ture. Maaraatoonicha kana duwwaa 5 wajjiniin fiiguu kootiif baay'een itti gammadaa. Garuuti immoo kunillee anaaf gahaa miti gara fuulduraatti duwwaa 4 duwwaa 3 jecha kan gadillee fiiguun danda'a jedhee ofii abdadhee hojjedhaa naan fiiga jechuudha. Dorgommii maaraatoonii Berliin baranaa irratti sadaffaa bahuu dandeesseetta. Kunoo akkamitti ilaalta? Dorgommii maaraatoonii Berliin sadaffaa bahuu koo isallee baay'een itti gammadaa. Maaliif hojjechaan ture sirriitti Berliin fi hojjechaan ture ji'oota 4 kan ta'aniin hojjechaa ture. Yaa'u bu'aa isaatiitti baay'een gammada. Anaaf gaariidha jechuudha. Akkasumas tiraakii fiilii irratti qabxii olaanaa fidee madaaliyaa hedduu argamsiisuudha kan beekamu atileet Qananiisaa wajjin hariiroo cimaa kan qabdan akka waliin shaakaltanidha kan odeeffannoo arganne.
Mee muuxannoo akkamiirraa argatte safaan shaakalu keetti? Atileet Qananiisaa Baqqalaa jechuun nama beekamaadha. Nama seenaa gurguddaa addunyaa kanarratti hojjetedha. Fuulduraafis immoo nama hojjechuu danda'udha maraatoon irratti deebisee to'i. Atileetii kana wajjin hojjechuu kootii kan baay'ee itti gammadaa maaliif muuxannoo yaada gama ispoortiitiin ispoortii keessa waan tureef wantoota adda addaallee haala ittiin shaakala hojjennullee kallattii shaakalli ittiin hojjetamullee baay'ee nu gorsa. Isa wajjin hojjechuu kootis baay'ee itti gammada. Naman baay'ee jaaladhulleedha jechuudha atileet Qananiisaa jechuun. Maalidha karoorri kee gara fuulduraatti? Ani karoorri koo gara fuulduraatti sa'aatii koo illee kanuma caalaa fooyyessee duwwaa 3 hanga duwwaa 2tti illee fiiguuf karooran qaba. Deebisee Oromooti gama Oloompiikii yookiin alam shaampiyooniitti illee biyya koo illee wakkalee fuulduraaf biyya koo bakka bu'uudhaan fiigee qabxii fiduuf sirriitti nan hojjedha. Isas immoo nan go'a jedhee ni jaalatu jira. Ayyee Taadduu Abaate Sagalee Ameerikaa wajjiniin turtii taasisee baay'ee si galateeffadha. Galatoomaa.